Video kana keessatti bilbilli keessan kaameraa meeqa qaba? Kaameraa 2, kaameraa 3, kaameraa 4, kaameraa 6 yookaan immoo kaameraa 8 qaba. Kanneen keessaa kaameraan bilbila keessanii kam keessatti ramadama? Kaameraan bilbila keessanii kun immoo hundi isaaniitu ni hojjetamoo hin hojjetan yookaan immoo kan feekiiti immoo kan oriijinaala kan hojjetanidha kan jedhu karaa ittiin check gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Already kaameraa bilbilaa kana kan isinitti agarsiisu bilbila kan koo qofatti fayyadameera. Kaameraan bilbila kan kootii kun already kaameraawwan kunniin afurtu argamu akkuma screen irratti argartan. Afran keessaa immoo shanaffaan maayikiroofooniidha. Kaameraa maayikiroofooniiti jechuudha. Already kaameraa afur qaba bilbilli kan koo kun. Isin biratti kaameraan bilbila keessanii 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu danda'a, 6 ta'uu danda'a yookaan immoo 8 ta'uu danda'a. Garaagarummaa bilbilaatiin kaameraan bilbilaallee yookaan kwaalitiin bilbilaallee garaagarummaa qaba. Kaameraanis steepii bilbilaatiin garaagarummaa qaba jechuudha. Teknooloojii yeroo ammaa kana bal'inaan wantoota fide keessaa kaameraa bilbilaati jechuudha. Kaameraan bilbilaa kanaan dura ture. Old model mobile kan jennu yookaan mobaayilota yeroon irra darban yookaan kanaan dura turan irratti kaameraan yeroo ittiin kaatan bijbijjedha. Kaameraan rakkoo qaba, kaameraan qulqullina hin qabu. Suuraan ittiin nuti ittiin kaanu yookaan immoo ittiin of kaafnu quality qabu. Videoon ittiin bilbila keenyatti fayyadamne ittiin of waraabnu quality qabu. Yeroo ammaa kana immoo keessattuu new generation mobile kan jedhama yookaan immoo generation ammaatiif kan uumaman teknooloojiidhaan wal qabatanii mobaayilonni yeroo ammaa kana high quality kaameraa qaban. Quality'n kaameraa isaanii kunillee kaameraa oriijinaala jedha yookaan immoo kaameraawwan gurguddaa ta'e yookaan immoo professional jedhamaniin qixa kan hojjetan jiran mobaayilonni jechuudha. Kaameraan isaanii qulqullinaan akka kaameraawwan gurguddoowwan ta'an kan akka miidiyaalee adda addaa miidiyaalee gurguddoo ta'anii kan kaampaaniiwwan gurguddoo ta'anii professional kaameraa warroota jedhamanii qixa kan hojjetan jiran kan bilbilaallee jechuudha. Dhaggeeffattoota koo sadarkaa bilbilaatiin kaameraan garaagarummaa qaba. So video kana keessatti kan asitti agarsiisu bilbila keessan irratti kaameraawwan argaman kunniin fakkeenyaaf bilbilli an harkaa qabu A31G dha. So A31G kana irratti kaameraawwan afurtu argama. Akkuma asirratti argatan inni gubbaa irratti argamu immoo flash lightidha. So kaameraawwan afran kunniin ni hojjetamoo oriijinaala moo fiikiidha. Kanneen illee adda baasuun kan isin gargaaruuf kaameraan bilbila keessanii illee rakkoo yeroo godhatte fakkeenyaaf front kaameraa yeroo kaa'atan fakkeenyaaf front kaameraadha inni kun inni amma asitti argartan front kaameraan kun hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu beekuudhaaf isin gargaara. Akkanumallee kan garanatti argaa jirtan immoo dhaggeeffattoota koo back kaameraa kan jedhamu yookaan kaameraa duubaati akkuma asirratti argartan kaameraa duubaati. So kaameraan duubaa kun illee hin hojjetamu hin hojjetu yeroo kaameraa bilbila keessaniitti kaaftan kan jedhu bal'inaan adda baafattanii beekuun murteessaadha. Kaameraawwan bilbila keessanii irratti argaman keessaa kan hojjetan jiranii kan hin hojjenne immoo jiran moo hin jiran kan jedhu adda baasuudha. Feekidha moo oriijinaala kaameraan kun kan jedhu adda baafachuudhaaf keessattuu namoota bilbila bitachuudhaaf yaalii taasiftaniif kaameraa bilbila keessanii beekuun murteessaadha. Kaameraa bilbiloota feekiidhaan hojjetaman jiran 6, 7, 8, 10, 16 akkas kan irratti ofirraa qaban jiranii garuu kanneen keessaa kan hojjetan muraasa qofa. So hundi isaaniitu hin hojjetamu hin hojjetan kan jedhu akkamitti check gochuu dandeessanii akkamitti adda baafachuu dandeessanii ergasii immoo erga adda baafattanii immoo kaameraawwan kunniin keessaa kan hojjetanii fi kan hin hojjenne illee adda baafachuu dandeessan waan ta'eef check gochuu dandeessan jechuudha. Akkaataa ittiin check gochuu dandeessanii fi kaameraan bilbila keessanii hundi hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu akkaataa ittiin check gootan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan wal baratan hojiiwwan online waa'ee YouTube waa'ee TikTok application hunda waa'ee teknooloojiidhaan wal qabate viidiyoo bal'aa kan irratti hojjetamedha. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channel kanaan ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadhaaf viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanitti dhaqqabaadha. Dai gara barnootichaatti. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti kaameraan bilbila keessan irratti argamu 4 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 6 ta'uu danda'a yookaan 8 ta'uu danda'a. So kaameraawwan kunniin oriijinaala yookaan hin hojjetamu hin hojjetan. Guutuun isaanii bilbila keessan irratti hin hojjetamu hin hojjetan. Kan feekiiti immoo kan oriijinaala ta'anidha kan jedhu akkaataa ittiin adda baafachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaaf bakka itti namaa bilbiltan yookaan immoo phone call kan jennu jechuudha bakka itti namaa bilbiltan irra ni seentu. Ergasii immoo bakkuma itti namaa bilbiltan kanatti koodii nama isinitti agarsiisu kana akka iskiriin irratti isiniif barreessa kanatti barreessitu. Urjii maslaalii jettanii 34 97 15 39 jettanii dhuma irratti immoo dhaggeeffattoonni kun mallattoo maslaalii kana kilik yeroo gootanitti haala kanaan isinii fida. Akkuma asirratti argartan kaameraawwan asirratti argaman check phone kaameraa jedha gubbaa irratti. Ergasii immoo wantoonni amma argaa jirtan kunniin hundi ni argamu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan asirratti wantoota baay'eetu argama tokko tokko isiniif ibsa. Inni gubbaa irratti argamu FW right count ka jedhu inni gubbaa irratti argamu kun jechuudha dhaggeeffattoota koo
isarra kilikii yeroo gootan real camera jedha. Real cameraan kun main dha jechuudha. Main camera kan jennu yookaan immoo real camera jenna. Main camera isa waannaa ta'edha jechuudha. So cameraan tokko isa kanaadha jechuudha. Cameraan bilbila kan kootii irratti hojjetaman keessaa tokko kanaadha. Inni gidduu irratti argamu kaam FW call check jedhu irratti kilikii yeroo gootan immoo asirratti caameraawwan lamatu argama. Akkuma asirratti argattan real camera main isa normaala ta'ee fi akkanumallee front camera isa normaal ta'etu argama jechuudha. So caameraawwan kunniin hanga ammaatti sadii hin geennee jirra. Inni jalqabaa irratti tokkotu argama, isa kana irratti lamatu argama. Dakanatti immoo akkuma asirratti argattan AF call data check jedhu irratti kilikii yeroo gootan akkuma asirratti argattan koodiiwwan adda addaa asirraa ofirraa qaba. Kana jechuun yoo bilbila isin namaa bilbiltanitti kaameraan hojjetudha jechuudha. Bilbilaan fakkeenyaaf imoowwan adda addaatiin kaameraadhaan yeroo wajjin haasoftan jechuudha. Dhaggeeffatu kan koo appilikeeshinoota adda addaatti call dataadhaan kan wal qabatedha jechuudha. Inni dakanatti argamu click call data check jedhu inni argama. Isarratti illee kilikii yeroo gootan akkuma asirratti argattan dual click call data waa'ee dataadhaan kan wal qabatedha jechuudha. Yeroo dataatti fayyadamtan kaameraawwan hojjetanidha jechuudha. So already asirratti akkuma asirratti argattan kaameraawwan frontiin jira, baakiin jira, main jira. Akkanumallee dhaggeeffatu kan koo yeroo bilbila itti walii bilbiltan kan microphone wal qabate jechuudha. Kaameraan mataa ofii danda'e ni jira jechuudha. So already bilbila kan koorratti kan argaman kaameraawwan afurii akkuma asirratti argattan inni kunis afuridha jechuudha. So kaameraawwan bilbila kan koo irratti argaman hundi isaaniitu nu hojjetu jechuudha. Isa sirriidha, originaala jechuudha. Isin biratti garuu kaameraawwan bilbila keessan irratti argaman garaagarummaa kanaa qabaachuu danda'u. Sababni isaas kaameraan bilbila keessanii lama yoo ta'e gubbaa kanarratti kan isinii dhufu lama yookaan sadi qofa. Kaameraan bilbila keessanii jaha ta'e kaameraa bilbila keessanii jahan keessaa immoo kan hojjetan lama yookaan sadi qofa ta'uu danda'u. Maaliif feekii yoo ta'e yookaan ta'uu ta'e jechuudha. Baay'ina kaameraa bilbila keessan irratti ni argama duuba kanaan jechuudha. Akka iskiriin irratti argatan garuu keessarra seentanii yeroo ilaaltan kaameraan bilbila keessanii keessaa kan hojjetan lama yookaan sadi yookaan immoo afur ta'uu danda'u jechuudha. Bilbilli originaala hin ta'in yookaan feekiidhaan hojjetaman yookaan immoo high copy kan jennu jechuudha. Kaameraawwan bilbilaa irratti baay'atanii kanas jechuun gabayaa mobaayila sanii sirriitti si'eessuudhaaf jecha kaameraa itti baay'isanii garuu kaameraawwan kanneen keessaa kan hojjetan kaameraawwan muraasa qofaadha jechuudha. Dhaggeeffatu kan koo yeroo hundayyuu kaameraa bilbila keessanii check godhachuudhaan bitadhaadha. Sababni isaas koodii mamma itti fayyadamtan kana qofatti fayyadamtan. Ergasii immoo kaameraa bilbila keessanii isa originaala ta'e isa feekiin taane bitachuu dandeessanii jechuudha. Kaameraan bilbila keessanii hundi ni hojjeta taanaan kaameraan bilbila keessanii sun originaala, bilbila keessan sun originaala jechuudha. Feekii miti. Garuu kaameraan bilbila keessanii baakii irratti yookaan duuba irratti ni baay'ata. Keessa yeroo seentan immoo dhaggeeffata kan koo yookaan lama yookaan sadii yookaan afur qofatu kan hojjetu argachuu dandeessanii. Inni kun high copy dha. Bilbila high copy irratti kan hojjetamedha jettanii adda baafattanii bitachuu dandeessanii. An already bilbila kan koo irratti afurtu argama. Afran isaanii iyyuu keessa yeroo seenuttis ni hojjetu jechuudha. So steepii kanaan adda baafachuudhaan bitachuu ni dandeessanii. Kaameraan bilbila keessanii originaala ta'uun kan isin fayyaduuf bilbila keessanii suuraa viidiyoo yeroo isin waraabdanitti qulqullinaan bilbila keessan akka isiniif waraabu godha waan ta'eef isa originaala ta'e bitachuudhaan itti fayyadamaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa baratan abdiin qaba. Kaameraan bilbila keessan irratti argamu kunniin adda baafachuun kan isin gargaaruuf kaameraan front kaameraan rakkoo yoo qabaate adda baafattanii beekuudhaaf kaameraan bilbila keessan irratti kan argaman meeqa akka ta'an adda baafattanii isa originaala ta'ee fi isa feekii ta'e adda baafattanii bilbila keessan irratti kaameraawwan argaman hunduu ni hojjetamoo hin hojjetan kan jedhu adda baafattanii akka itti fayyadamtanii viidiyoo kana qabadhee isinii dhufe barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Roonii YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa, viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan hin dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.